Akkam jirtan daawwattoota koo odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhiyaadheen isinii dhiyeessa. Hanga xumura sagantaa kanaatti akka waliin turtaniif kabajaaniin isin affeera. Har'a egaa kanan dursuu ibsa ministeeronni Itoophiyaa kennaa jiran irratti jalqaba irratti kaleessas dhimmoota adda addaa irratti ministeeronni raawwii isaanii ilaalaa turan ibsa kennaniiru. Akkuma beekamu tibbana iddoo muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed argamanitti raawwii hojii kurmaana lammaffaa qoratanii turanii adeemsa qorannichaa booda egaa damee isaaniitiin hojiin hojjetaa turan maal akka fakkaatuu fi waltajjii qorannoo karaa irrattis akkamitti akka ilaalamee ummataaf himaa jiru miidiyaatti dhiyaachuudhaan akkaatuma kanaan har'a ministeera qonnaatii fi ministeera dhimma alaa ibsa kennaniiru. Ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amantee ibsa kennaniin keessumattuu dhiyeessii xaa'oo wajjiniin wal qabatee qophaa'ummaa olaanaa taasisuudhaan xaa'oon gahaan gara biyya keessaa akka galu taasifamuusaa himaniiru. Keessumattuu immoo hojii oomisha misooma bonee qamadii bona keessa oomishamuuf jechaadha. Hongaa isaaf xaa'oon gahaan akka dhiyaate himaniiru. Kana malees immoo qonna arfaasaatiif xaa'oon gahu biyya keessa kan gale ta'uusaa Dr. Girmaan beeksisaniiru. Egaa damee hojii qonnaatiin hojiiwwan hojjetamaa jiran bu'a qabeessa akka ta'an waltajjii qorannoo kurmaana lammaffaa kanarratti kan bal'inaan ilaalame akka ta'es himaniiru. Ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee gama isaaniitiin hojii qunnamtii alaa fi damee dippiloomaasiitiin hojjetame ilaalchisuudhaan isaanis ibsa kennaniiru. Akkaataa kanaan egaa hojiin Itoophiyaan baatiiwwan darban keessa damee hojii qunnamtii alaa fi dippiloomaasiitiin hojjetteen bu'aawwan qabatamaa mul'atan akka galmeessisuu dandeessedha kan mirkaneessanii. Fakkeenyaaf jechuudhaan wantoota baay'ee kaasaniiru. Fakkeenyaaf Itoophiyaan baatiiwwan darban keessa miseensa BRICS ta'uu dandeessee jirti. Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uu kan dandeesse carraaqqii olaanaa taasifteen malee kennaadhaan waan argame miti jedhaniiru Ambaasaadar Taayyeen ibsa kennaniini. Dameewwan kanneen birootinis egaa biyyaalee ollaa wajjiniin walitti dhufeenya taasifamaa jiruun Itoophiyaan biyyaalee ollaatti nagaan akka bu'uuf walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi biyyaalee ollaa daran akka cimuuf hojjechaa jirti. Inni kunis ammoo bu'aansaa gara fuulduraatti kan mul'atu ta'a jechuudhaan ibsa kennaniiru. Damee qunnamtii alaa fi dippiloomaasiitiin egaa hojiin Itoophiyaan hojjette qabatamaa fi kan bu'aa mul'atu argamsiise akka ta'e Ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee ibsa har'a kennan kanaan balballoomsuudhaan himaniiru. Odeeffannoo biraatiin har'a muummichi ministeeraa egaa qaamolee hawaasaa adda addaa magaalaa Finfinnee wajjin mari'achaati kan oolanii dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffachuudhaan qaamoleen hawaasaa adda addaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee gaaffii fi yaadawwan kaasan dhaggeeffataniiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed egaa akkuma tibbana qaamolee hawaasaa naannolee adda addaa wajjin mari'achaa turan jiraattota magaalaa Finfinnee wajjinis mari'atanii dhimmi wabii nyaataa fi bulchiinsa gaarii akkasumas dameewwan hojii adda addaatiin magaalaa Finfinnee keessatti jijjiiramoota mul'achaa jiranii fi misooma qabatamaan argame itti fufsiisuun haala ittiin danda'amu irratti xiyyeeffachuudhaan mari'ataniiru. Kan biraa odeeffannoon isiniif qooduu barbaadu dhimma guyyaa dubartoota idil addunyaa Maarch 8 irratti kan xiyyeeffatedha. Egaa akkuma beektan guyyaa boruu guraandhala 29 bara 2016 waggaadhaan guyyaan kun akka kabajamu ni beekama. Egaa qophiiwwan adda addaatiin kan kabajamu. Kanaafis qophiin gahaan akka taasifamee himamaatiin jira. Egaa dubartoota ga'umsuu wajjin wal qabatee hojiiwwan hojjetaman maal fakkaatu, gara fuulduraattis haala akkamiitiin dubartoota ga'umsuun danda'amaa jechuudhaan waltajjiiwwan marii ni gaggeeffamu. Haaluma kana wajjin wal qabatee
dubartoonni qofti kan itti hirmaatan balaliin tokko gara Londanitti akka taasifamu beekameetiin jira. Egaa waggaadhaan carraaqqiin akka kana akka taasifamu ni beekama. Guyyaa dubartoota sababeeffachuudhaan dubartoota ga'umsuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jiran kan bal'inaan irratti haasa'amuu fi kan hubannoon gahaan ittiin qabsifamu akka ta'e beekamaadha. Boru egaa guyyaan dubartoota idil addunyaa Maarcheet akka Itoophiyaatti yeroo 48ffaadhaa fi kan kabajamu odeeffannoon ba'aa jirus kana kan mul'isu. Egaa dubartoota keenyaan baga geessan jennaani. Ittaansuudhaan dhimma marii daaspooraa irratti kan odeeffannoo jiru isinii kaasu. Daaspooraa wajjin egaa hojii investimentii irratti xiyyeeffachuudhaan har'a waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti mariin taasifameera. Keessumattuu kenniinsa qabeenya lafaa wajjin wal qabatee bu'ii baheen jiru akka sirraa'uuf carraaqqiin taasifamaa jiru maal akka fakkaatu hawaasa daaspooraatiif ibsi bal'aan kennameera. Carraaqqii gara fuulduraatiinis egaa hawaasni daaspooraa damee hojii investimentii irratti akka bobba'uuf sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin haalli mijaan kan jiru waan ta'eef itti fayyadamuun akka barbaachisu hawaasa daaspooraatiif egaa himameera. Hawaasni daaspooraatiis egaa rakkoo hojii investimentii wajjin wal qabatee isa mudatu irratti gaaffiiwwan adda addaa kaasuudhaan ibsi bal'aan akka kennameef beekameera. Xumura irratti dhimma shanii wajjin wal qabatee egaa tibba kana raayyaan ittisa biyyaa gootichi iddoowwan adda addaatti miseensota shanii irratti tarkaanfii fudhachaa akka jiru ni beekama. Baatii guraandhalaa kana keessa qofa egaa miseensonni shanii lakkoofsaan 22 ta'an raayyaa ittisaatti harka akka kennatan ajajaan koorii tokkoffaa ajaja kibbaa himaniitiin jiru. Egaa isaan Birgaadeer Jeneraal Dastaw Tamasgan jedhamu dhimma kanarratti odeeffannoo kennaniin baatii guraandhalaa xumuramaa jiru kana keessa qofa miseensonni garee shanii lakkoofsaan 22 ta'an raayyaa ittisaatti harka kennachuu isaanii odeeffannoo kennan mirkaneessaniiru. Kanneen hafan ammoo baqachuu fi dhokachuudhaaf kan dirqaman ta'uu isaaniiti isaan kan himane. Kana malees Birgaadeer Jeneraal Dastaw Tamasgan odeeffannoo kennaniin raayyaan ittisa biyyaa dirqama itti kenname ga'umsaan ba'aa kan jiru ta'uusaa mirkaneessaniiru. Egaa miseensota harka isaanii kennatan keessaa tokko yaada kenneera. Abduu Kamaal yookaan ammoo maqaasaa Masootiin Jaalxiiqii jedhamuudhaan kan beekamu tokko yoo ta'u hawaasa Oromoo keessatti dhaladhee humna garaagarummaa leellisuu keessatti makamuun koo sirrii miti. Garee kana keessaa ba'uudhaan harka kennachuudhaaf ofiif murteesse jechuudhaan hanqina garee kana keessa jiru sababeeffachuudhaan jechuudhaan yaada kenneera. Egaa miseensota shan irratti iddoowwan adda addaatti godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira. Raayyaan ittisaa dirqama mootummaan itti kenne fudhachuudhaan iddoowwan adda addaatti miseensota shanii hawaasa guruudhaan miidhaa geessisaa jiran adamsee haleelaatiin jira. Kunis kan ta'ee jiru egaa akkuma beekamu humni kun waamicha nagaa mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse fudhachuu waan dideef akka ta'e ni beekama. Hawaasnis egaa hirmaannaa isaa taasisuudhaan nagaa naannoo isaa waarissuudhaaf nagaa naannoo isaa amansiisaa taasisuudhaaf mootummaa wajjin qindaa'ee hojjetaa kan jiru ta'uunsaa ni beekama. Gara fuulduraattis kunumti kan itti fufu akka ta'e beekamaadha. Daawwattoota koo hordoftoota koo waan na hordoftaniif waan daawwattaniif hedduun isin galatoomfadha. Odeeffannoon kun namoota biroo bira dhaqqabuu akka danda'uufis chaanaalii kanarratti yaada keessan barreessaa akkasumas subscribe godhaa. Laayikis akka gootaniif kabajaaniin isin gaafadha. Yeroo biroo saaluma wal fakkaatuun odeeffannoowwan adda addaa kanan isin dhiyeessu ta'a. Nagaatti fayyaa ta'a.